Maal nadakuha. Wes. Ay. Eenyu jaartite? Kunoo jaartii boodaati. Ani umarraa odii se'u kana dhiitti. Kagacaan jira. Adeeb kana qabu kan jedhi saasuma keenya. Lara kon qabu kagacaan jira. Ayyee adeeb. Tai. Bareeda Qilleensa jira gaafa Ogumaas dhufe dhahaa. Kabbana mee takka jira. Ambar sindaaru jeetiin ni barraachuu. Waata noo miti. Akkamati. Too qilleensi bareeda dhaami. Wallahi bareeda waan jiru. Yaa bareedu yoga. Inni waan fakkaata. Jiruun bareedu gaa eegaan salalama daatanii bitatanii mataan ooguse malee. Maal jechuun maal feetiyoo? Mana kana wanta na dhageesse qabna gootee mana keessaa waa takka natti kennitu yoon deemee gisee mana kee dhufe. Kan jiru fee galgala inumaa lafatti bulkeetan irra kaa'u beetiyu. Kanatti kana buccullettee qabna gootee umma. Maaliif qabsi gooti gaa? Hayi. Abboo maalittiin beekan Shari'aan dhiiraaf fakkatteef hin dhageenye si yoo fuutee hoo maali? Guyyaa halkan lamaan akkana sirra deemu kanaa isiin guyyaan hundi xiyyuma ta'u isiin rakkitanuma. Anta duraatu hin hafne isiin maayinaafti. Hai, ajaa'ibni immoo dhiirota kiyyaa himaatu ajaa'ibmoo qabdi. Simoo isiin isumaasa meedhaa bukaati. Anamma isii sanaa waraqaa adiin barreessaa fi dadhabeetiin jedhama. Mataan oogufte. Niita. Duraanuu waan bar. Hamtuun isaan tartii. Taltii hamtuudha. Nurraa eeguu takka. Way nyaachisteetu nama baaftu waanuma isin irraa beetu dhabeewu. Nurraa eeguu mala. Tidhiis yaa kee miti jedhama. Mataa nama oogufti. Intaltii akkaawuntaa kanaa miti. Maal isa isin namachi jirtanii maaliif naamattan? Maaliin ta'an? Jaalateen na fuudha duraanillee. Eenyu si maaliin jira? Inumaa fuulatti garagalteen na jaalateen na fuune. Jaalateen na fuuteemi waa'ee dhuftee. Awoontan na dhiisin irra jireenyu. Jaalateen na fuune. Yoo tun asitti dhuftee tun warresti. Jaalateen na fuune. Fuula gattaa haadha biyyaan taphattee moo? Gadintaa waa'ee kiyya dhuftee isii hojii haasoo hitaa. Aboo jaartitti kita duraatti waliin mareetti jira waa'ee keetii miti. Jaartiteeti. Waa'ee tuqi. Jaartiteeti. Mari jirra. Dhimma keetii mi qotaa. Osoo gaduun ta'an dhufteeti numaa. Waa mana keessaa miti alan nagabbaabtee unumaara. Alan nagabbaastee maaliif na yaamin? Moggas hin darbi nagaa. Moggas na darbitee fumbee. Saganoo maantana si biraa deemee mi? Na jaalattee na fuudhee daruurii zaabatu. Gana maanta. Jibboo hin qaban. Mana na dhiistee isii. Guyyuu ishee wajjin deemu. Qophooyitee isii hojii. Inumaatu qophooyitee yaada isii hojii baafatta. Maaliif sitte jaalattee na fuudhe duraan natti himu qabda. Tamam sagalee haadha duuba rafaan. Ati saboo komodoota manaaf elattis hoggu takka amala kan dhiftuti. Dura bar namni sis numaa yaame bar irraa walumaan bikkata dhufna jechi dura dhufna isin tun waadha mana kayyaati waliin maree jiraati saadha mana kayyaati. Akkana na gubbatti hin babayin ka maal taate lubbuun hafi deebar amma lubbuun na geesse wi. Ayunumaatu akkamiin na jala dhuftee taa duuba si jala haafuu dhiisi ayyoo muka hortee mush bikka makiinaan dhagan dhiisi muka yoo hortee si jala nafuu si jee gaarii yoo baatellee si jala nafuu jee. Gaaraa. Anis bar amaluma kee kanaan sirraa jibbe malee atis jaartu watiyyaa garuu harakaata kana dhiisuu qabda. Harakaata dhiiftee harakaata hin qabne obboleessa kiyya wannummaan itti aanumma gizee harakaata siifirra wallaale malee harakaata feene beektaa obboleessa kiyya nama meeqa akkana mee qotaa jaartiin jaarsatti harakaata gootoo kan harakaata tila goonaan nam meeqa akkana nafturii jira gaa jaarsa jeetuma malee. Isla juutu jaartii naarime isuma tan hawwatu walii galtee bartis gabbaa qotaa. Si malee kan wajjin si hojii maalii walii galtee ansi kan hin barbaadu ana malee si hojii jiraa barsi. Laalu silaawi jaarsa jee gaasi madda bari kalaas masuma ejjalaa kiri silaa fuula dura na qabu baatte. Yaa bo'ette Oromoon hayyee waan nan geenya fide silaa waan nan geenya isiinu isaas dhiirti kopheedha kopheen kuttu kopheedha fayaarsi irraan kaayanneen irraan laalu. Aaree sitti hasaasee fi taa'ee haasee sammuu if nyaadhu jiru nan geessu waan nan geenya fide waan nan geenya fuudhee.
harkaata qabu taate irra jiru taate irra bareedu taate fitti naaraan ture alhamdulillah mee maaf fitti haara anu bareedu tan hayyee gamee akka laal hayyee gama akka khaylaal uti mee gad mutaan khalas silaawu dhiiran dhaabani متى حسام دقيقة جني قطع silaawu jaalsa baraas bilaat ne gattaa yoo feete warkan تاتا ويا كنا جرانا قبل نستار يتاي بس اللي شوت وقت كتير جالدني silaana qabbaneessee guyyuma takka waa'ee nasiinjee kana qabbaneesse سين قبل لما كنا سرعة ده يملي سين قبل يتاي آه hayyee gattaa دون أيام استمامات في ناس ويتابت بت يتسكرق الغرقي أنا أمر طبيعتي jechuun amma kana jechuun dhugaa akka golbira ta'e kana bara akka mataa kiyyaatti warra kiyya fidee lachuu akka golbiraa wala itti kan gammada. wayii jaarsa kiyya kana qaceelootti jaalladha akkanumatti tabu'aa tana qaceeloo narra jaalataan saayaabu maal amma akka narra jaalata dhiiroo isiin maal garsiisa dhiiroo maal narra qabdi bichoon kun dhiiroo maali dhiiroo akkami dhiiroo akka afaan oromoo sanitti tottolchitee akka faranjii fi arabni baanu san gootee mimmeessiteef moo dhiiroo maal akka jaarsa maal kaaffattee dhiisaa fudhattu silaawwan faduraatiin obseetumaan jiraadha yaa garaa kiyya obseeti garaa kana obsi garaan udaan ajaa'idhaa hunoo baabdatanaa obsi garaa kiyya Ni gurraachumtee yoo dadhabdu wajjin ati gaa'etu takka aartaati wayis maal bira aartaa بياس هني بيكاوي خاي لكن أكتر نجاة سلبي تجرا ما ربنا كبوا bara sirra laalu jechuun ati afaan kee kana sirra laalu beektaa garaan qabdu akkuma garaan qabne kana jechaa reefu haadha manaa teetteet makaa hojjaa sun jirta inuma ana dhufnaan intala dhiifteewu maali goo maal taate maal taate maal taate garaa dhaadhaa si jiru Maali kitaaba buka. Eessa deemti? Iji deemti. Dhaabu dhaabu. maal dadhabbu wes ay maali maal so eenyu jaartiteet eenyu jaartiteet kunoo jaartii boodaati ani umarraa hodhiiseewu kana